Tole akkam jirtu hordoftootaaf jaallatamtoota maatii HD bakka jirtanitti nagaan koo isin qaqqabu jecha. Egaa har'a immoo odeeffannoo dinqiisaa dabalaa biraa nu qaqqabate tokko isin qabannee dhufnee jirra. Egaa warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa yoo jiraattan subscribe gochuun viidiyoo kana like gochuun akka jalqabdan isin gaafachaa. Gara viidiyootti kan isin dabarsu ta'a. Galatooma. Artistii Oromoo jaallatamaaf kabajamaa baay'ee beekamaa kan ta'e artistii Dinqiisaa Dabalaa sirba isaa Daadoo kan jedhu kan gadhiise yoo ta'u, sirba isaa kanaaf akka hidhame oduun nu qaqqabee jira. Hamma dhumaattis nu hordofaa isiniin jecha viidiyoo kana laayikii sheerii gochuun hiriyoota keessan biraan qaqqabaa jechuun kabajaan isin gaafadha. Egaa hordoftoota keenya artistii Oromoo Dinqiisaa Dabalaa artistii baay'ee jaallatamaa kan ta'e yoo ta'u, sababa baay'eenis hidhamaa akka ture ni beekama. Artistiin kun aartii Oromoo guddisuun ga'ee guddaa kan taphate yoo ta'u, sirboota hedduu baasuunis namoota garaagaraa gara muuziqaa hojjechiisuunis isaanii beekama. Egaa artistiin kun dhiyoo kana mana hidhaadhaa kan ba'e yommuu ta'u, inni hidhameefis quuqama Oromoo karaa aartii isaatii fi muuziqaa isaa keessatti dubbachuu yoo ta'u, hidhaa fi dararaa guddaa akka isarra gahaa turee fi istuudiyoon isaas cufamee akka ture ni dubbata. Garuu innis hidhaa fi dararaan utuu isa hin dhorkiin mana hidhaadhaa ba'uun sirba baay'ee namatti tolu baasee jira jechuudha. Mee ilaallee walitti haa deebinu. Egaa akkuma galumsa isaa irratti argine baay'ee kan namatti toluu fi hawwataadha. Egaa sirbi kun kan gadhiifame Bariikoo Entertainment irratti yoo ta'u, guyyaa tokko keessatti namoota 60,000 oliin kan daawwatamedha. Dhugaa dubbachuudhaaf sirbi isaa baay'ee namatti tolaa uffatii fi bakki isaan fayyadamanii fi kwaalitiin viidiyoo isaa illee akkasuma. Egaa sirbi kun uummata Oromoo kan garaa ciibse yoo ta'u, haala uummanni Oromoo keessa jirus dubbatee jira. Dinqiisaa Dabalaan egaa sababa sirba kanaa hidhameera jechuun haasa'amaa jira. Egaa innis akkas jechuun feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Ani nagaa kootti waan hin ta'een qabu jechuun maxxansee jira. Egaa artistiin kun yeroo dhiyoottis albamee baasuufis qophii akka jiru dubbatee jira. Egaa Oromoon hundinuu jajjabeessuu qaba. Egaa warreen sirba isaa haaraa Daadoo jedhu baase hin daawwanne diskiripshinii irra isiniif kaa'een jira. Galtanii daawwachuuf jajjabeessuun gahee keessan akka baatan kabajaan isin gaafachaa. Egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuun viidiyoo kana like gochuun akkana jajjabeessitan kabajaan isin gaafachaa. Koomentii irratti illee yaada qabdan nuuf kaa'aa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraa wal agarrutti nagaan nuuf tura.